I'm telling them, yeah, I'm gonna need that one. How many? Just one. I wish I can buy two, man. Sagaltamii sagal argachuu hin dandeenye. Kanaaf amma gara kiisii qulqulleessuutitti deemna. Waan barbaadnu fudhanne waliigala isaa meeqa akka na fudhatu, waliigala isaa meeqa akka kafalu walumaan laallaa jechuudha. Nu hordofa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatiin wala habarru hundi keessanuu akkam nagaa jirtu, fayyaa keessanii. Nu hundi nagaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Har'a viidiyoo addaa wayii qabadhee isinii dhufeera. Maalinni ergaa deemaa jira. Ergaan kunis stoora yookaan bakka shoppingii deemee waan jedhameef najaan ijoollee waan rakkatteefani deemaa jira jechuudha. Torbeen yeroo maraa shoppingii deemnee bitanna. Kanaaf haalli gabayaa Ameerikaa maal fakkaata? Shunkurtiin, timaatimii meeqa? Gommanni meeqa? Kanneen irra deemee haga danda'u gaggabaabse isinitti argisiisa jechuudha. Waliin binnaa fayyadamu ani deemaa haasofna. Yeroo hedduu ani kan fayyadamu stoora Walmart jedhama. Namoonni biyya kana jirtan sirriitti beeytanii. Sababni Walmartiin fayyadamuuf ani tokkoffaa wanta maraa achi keessaa argattu, waan barbaaddan waa hunda achi keessaa argattu jechuudha. Kanaaf isa sababa saniif filadha jechuudha. Walmartiin gatiin isaallee homaan jedhu. Nu waliin turaa viidiyoo keenya immoo hanga dhumaa ilaalaa. Viidiyoon keenya kan waliin yoo jaalattan yoo ka isinitti tolu ta'e like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Keessattuu warri subscribe hin godhin subscribe gochuun dagatinaa isiniin jenna. Nu waliin turaa, nu hordofaa. Timaatimii yeroo hedduu akkuma argitan amma kun saantima 98 paawundiin gurguramaa asitti saantima 98. Timaatimiin gosa qaba. Nuti gosa kana jaalannaa yeroo hedduu yeroo bitu immoo timaatimii baay'isee bitaa torbee tokko waan binnu hundaayyuu baay'isnee binnu. Turtii soqaa deemna jechuudha. Shunkurtii itti akkuma argitan kun asiin orreenjii yookaan immoo burtukaana yoo barbaaddan tokko lintachuu dandeessanii. Kanaaf fireen takkattiin saantima 88. Kun immoo akkanatti hin jira. Kunoo guddaa kanallee bitachuu hin danda'ama. Guddaan kun $8 saantima 96 jedhanii. Shunkurtiin immoo gosa adda addaatti jira. Gosti kunniin hamma baay'ee guddiidha. Ta'ullee immoo irraa biraan qabnu kaa kanuma fuunee deemnaani. Kun amma paawundii meeqaa? Paawundii 3 kun amma kiloogiraamatti meeqa akka ta'e hin beeku. Meebii irra isinii kaa'uu danda'a. Paawundii 3 tokkochi isaa jechuudha. Kun tokkochi paawundii 3 sirriin dhugaa paawundii 6 jechuudha. Kun amma kaarootiin hin jiraa. Goommanni hin jiraa. Goommanni kun amma kan biyya keenyaati. Namoonni dhaabattan yoo jiraattan goommanni bareedaadha. Gatiin isaa kun tokkochi gatiin isaa meeqa seetanii eessa jiraa gatiin isaa?
I don't know. Dolara tokkoo fi saantiba 24. Yaa dolara tokko saantiba 24 yoo mana bareedaa ajaa'ibaati. Aaraan kun akkana jira. Manne godhe aaraani amma istoora garii aaraan gurguramaa qicaniitumaan wannaan kiiloorra kaa'anii bitatanii garuu amma as keessatti hin argine aaraa akkanaa jechuudha. Gurguddaa tokkotu jira. Gurguddaa akka faranjii jennaan isa qofatu jira. San immoo baay'een jaalannu aara matanniin binne jechuudha. Akkattiin beektu. Akkattiin kun doolaara tokkoof saantiba 58. Doolaara tokkoof saantiba 58. Haga isiin nu geettu hin beeku. Amma salaaxaan illee hin fuuna jechuudha. Salaaxaa ruuza uumamatti kan godhatanii hin fuuna. Salaaxaan akkuma abbaan barbaadetti kun baasii kunillee hin jira. Kanatti illee bituu hin danda'ama. Kana baay'een jaaladhu. Asiin deebi'ee kunillee hin jira. Gosa adda addaatiin jira jechuudha. Orgaanikii jedhanii gatii ol kaafatanii fakkeenyaaf amma asitti kun birrii 3 fi saantiba 76 orgaanikii jedhanii tokkuma homaa garaagarummaa baay'een qabu. Maybe yoo qulqullinni isaa yookaan wanti itti godhan keemikaalli yoo keessaa dhabame malee tokkuma. Kanaaf birrii 3 saantiba 76 jedhanii asitti amma duratti ilaalle kana birrii 2 saantiba 97 jechuudha. Doolaara 2 saantiba 97. So garaagarummaa baay'ee qabu. Isaan immoo gatii anuma fudhanna waan dhabee barbaadu yoo godhe tokko hodhaa doolaara 2 fi saantiba 97 achi boona jechuudha. Kun naannoo firuutiiti garuu grapes jennaani red grapesdha. Illee ijoolleen xiyya hedduu jaalatti waan ta'eef isallee binnaa yeroo hedduu kunillee kan gurguramu paawundiin gurgurama. Paawundiin amma inni doolaara 2 fi saantiba 28 jechuudha paawundiin. Kanaaf amma kan irraa guddaallee odoo hin taane irraa xiqqoo kanaan ilaalee haga barbaadu fudhadha jechuudha. Gatiin isaa immoo booda laalla. Gatiin isaa amma paawundiin waan ta'eef irra ta'an waliigala isaa mee akka ta'e walii ilaallu ta'a jechuudha. Abukaadoo bituu barbaadee ture. Abukaadoon immoo hin jiru gogaadha. Dinnichaan akka malee qaalii asitti. Kunniin amma kunoo xiqqaadha. Irraa xiqqaa kuni dinnichaan meeqa jedhaniini doolaara 3 fi saantiba 47 paawundii 5 jechuudha. Kun paawundii 5 doolaara 3 fi saantiba 47 gurguranii laallee ka keessaa bareeda bitanna jechuudha. Intaa tokkochi nu gaya waan torbee tokko akkas bitannaa dinnichaan immoo torbee tokkorrallee taruu danda'a. Akkuma abbaan itti fayyadametti immoo muuziidha. Waan isin ajaa'ibu asitti karakasaa muuzii irraa kasaa akka ta'e saantiba 44 jechuudha. Paawundiin takkatti yoo baay'ee rakasa jibza uumama waan godhannu isallee itti fayyadamnaa. Nabiilaan keessattuu akka malee jaalatti muuza. Isiin sirrii jaalatti. Kanaaf muuza bareedaa xiqqoo turuu danda'u laallee bitannaa jechuudha. By the way, paastaan akka biyya keenyaatti amma akka biyya keenyaa fa'aatu jiran se'aaba yeroo garii akkasii fa'aa arga. Garuu kanneen keessaa haroonnoo maybe kanneen na fakkaate biyya keenya ka jiru akkanaa kanneen na fakkaate. Jagadheera kamiin akka fakkaatu. Garuu nu isa bitan qaqal'aa tokkiintu jira. Isa san bitanna. Paastaan homaan jedhu rakasa inni illee akka hunnaati. Kanneen bitanna kun kanneen yeroo takka yoo binne yeroo hedduu nu fayyada. Amma torbeen bituu hin deemnu jechuudha. Kanneen sadii yoo bite yeroo dheeraa itti fayyadamna. Tokkochi isaa birrii doolaara 1 fi saantiba 84 tokkochi isaa jechuudha. Paakkeejiin tokkochiintu. Isan bitanna. Makaroonii illee ashagamee gurgurama. Kun akkanatti kun amma doolaara 1 saantiba 76 kanneen akkanatti bitannaa jechuudha. Kanaaf akkasitti bitannaa kan amma yeroo dheeraaf waan fayyadamnu yeroo takka binna yoo xiqqaate amma torbee 3 akkasiin fayyadamne kanneen lamaa wal bira qabnee waan itti fayyadamne. Kanaaf kanneen akkana
kaafee binnaa nu waliin tura. So kana piizzaa illee nu manatti hojjannaa alaan binnu maaliif wanti mana hojjetanii fi wanti alaa bitan tokko miti. Ijaalleen alaa nyaatu waan hin jaalanneef yeroo maraa manatti hojjetanna. Kanaaf kun piizzaa soos jennaani ka piizzaa soosii maarinaaraa kana paastaaf illee warri biyya kana paastaaf addi godhata. Inni kun tokkochi $2 fi saantima 8 argaa dhagaya. Amma immoo saamunaadha. Safara saamunaati kun saamunaan akka abbaan barbaade gosa hedduutu jira. Barbaadan irraa qaaliillee bituu dandeessanii barbaadan rakasaallee bituu dandeessanii. Miicaa yeroo tokko jechuun loodii yeroo tokko 128 kan miicuu danda'u $13 fi 98 bareeda isa fayyadamna nu yeroo hedduu isa fayyadamna garuu yoo laaluu barbaadan kunillee taayid jedhama kanniin lamaan keessa akka ta'u laalee bitadha jechuudhaani akkasuma immoo kunniin illee hin jiraa kunoo firiifii jedhanii $11.97 ka xiqqoo akka waan urgaallee of keessaa qabu urgaa'ullee kunii kunniin $15.94 kanaan miicaa xiqqaa argattanii garuu immoo kanatu irratti baasa garuu immoo biyya kanatti carqiilleen baay'ee waan hin xuroofneef ijoolleelleen biyyee awwaara homaama keessa waan hin deemneef bitannaa bitanna kanaaf anam kana bitadha yeroo hedduu kana fayyadamna waan taaneef kana bitadha jechuudha. Kanaaf mee ilaalla amma gara aannanii deemna aannan chiizii fi killee kanniin binna jechuudha. Killee kanniin bitanna killeen gosa adda addaatu jira. Fakkeenyaaf killeen gosa kanaa hin jira $2.96 tiree darzana tokko jechuudha. Bunni takka kunniin irraa qaalii fi qaaliin binnu killee gata killeen killee. Bro, it's like broken. Oh God, broken. Killeen yeroo hedduu ofirraa yoo ilaalan malee warri kun of beekuma asuma taa'aa waan ta'eef caccabaa fa'aa ta'a. Kanaaf laallee guyyaa isiin itti expire taatullee laallee magara chiizii jedhu. Chiizii jedhannaan chiizii akkuma isiniin jedhe piizzaa manatti hojjanna waan ta'eef chiizii illee bitachuun barbaachisaa. Alaa biturra wanti manatti godhatan bitatu caala waan ta'eef chiizii manaa bitannaa jechuudha. Chiizii kana bitannaa xaaliyaan istaayil jedhamudha. So isa kanan bitannaa $2.22 baay'ee bareeda. Piizzaa alaa bitanirra kan manatti godhannu kun isaan bakka buufanna jechuudha. Ijoollee yeroo gani piizzaa biskootaa fi isaan bashannananii taphatanii fi kun immoo aananii safara aannanii fi aanan tokkochi kuni gaalonii tokko kun $2 fi saantima 46 immoo ijoollee waan baay'ee rubii xiqqaa xiqqaa afur fayyadamnu jechuudha. Gaa afurii kana dhima dhunneefidha waan isin ajaa'ibu. Yoo namni naa kafalu jiraate kanneen akkana guuree fila bareedanne. Kana kanneen fidhee amma waan binnu fidheessa yaame irra deebinee ilaallee waan isin nu ergite amma waan bitamu binnee fidhee maaltu nu hafaa aanan sumayyaatu nu hafa. Biyya kanatti ijoollee qabaachuun laafaa miti waan ta'eef hin argitanii amma kun itti qollofamee waan ta'eef itti bilbilannee namni dhufee nu jalaa bana jechuudha. Aanan gosa hedduutu jira fakkeenyaaf akka irraa xiqqaa kanneen achiin biyyallee kun hin jiran se'a. Kun tokkochi amma birrii $17.94 jedhanii ni fayyadamna. Sumayyaan hospitaala irraa gaafa duraa fayyadamuu eegalle jechuudha. Asitti immoo ani guddaa kana bitaa maaliif inni kun asiinnannaan isaa gatiin isaa wal fakkaataa waan ta'eef kana tokko bituu wayya san lama bituurra jechuudha. Sun lama yoo walitti makame kana tokko hin ta'u gatiin isaa immoo waan san lamaa hin hanqata jechuudha. Kanaaf kun amma $35.98 kana yoo bite san caala fayyadama. San lama biturra kana tokko bituu naa wayya jechuudha. Akka nama darzanaan biteetitti. Kanaaf kana bitanna jechuudha. Wanti ijoollee baay'ee akkaan qaaliidha. Kunniin nyaata isaaniitti akka jiruun qaaliidha.
Isatu kiisii nu goyse. Isatu kiisii nu goyse. I'm telling them babies are expensive. These are water. So bishaan illee ni gurgurani. Kuni imbiibamee tolee ijoolleef baay'ee mijataa akka ta'e jechuudha akkanatti gurgurani. Doolaara tokko santii 21 gurgurani. Namni barbaadu kan illee bitachuu danda'a. Good, how are you? Good. I'm gonna need that one. How many? Just one. I wish I can buy two, man. So kiisiin warra ijoollee qabu asitti dhumatti kuni amma kun olaala kuni $319 ka konkolaataa qaba ka ittiin oofan qaba akkuma asirraa argitan kana jira jechuudha $319 argaa dhagaya kuni taasii kun ka argitan kun ka konkolaataa qaba ka ittiin oofan qaba $349 argaa dhagaya warri ijoollee qabdaniin beeytan kun kana mee as laala mee laala kuni homa fiicharii wayii itti daddabalanii seeftiif amma kuni bareeda garuu walillee fuudhanii akkanatti illee deemuu ni danda'u hin ulfaatullee garuu fiicharii xiqqoo itti daddabalan seeftii ijoollee tolchan saniif 499 kun 139 ka irraa gadi aanaa kana ka moonna konkolaataa gaarii konkolaataa qabu hojii no kunuyyuu hin qabu gaarii konkolaataatu kun ijoollee xiqqoo ol jajjabaattee 139 kunillee kan ijoollee xiqqoo ol jajjabaattee fi 64 kasumayyaa argachuu hin dandeenye kanaaf amma gara kiisii qulqulleessuutti deemna waan barbaadnu fudhanne waliigala isaa meeqa akka na fudhatu waliigala isaa meeqa akka kafal walumaan laallaa jechuudha nu hordofa. Akka carraa ta'ee maayikiin kiyya waan hojjetu seeyaa ture edaa maayikiin kiyya hojjetu amma waliigala isaa laaluuf self check out deemaan yeroo hedduu ofumaa kiyya check out godhadha jechuudha kanaaf waliigala isaa walumaan laalla nu hordofa. Akkuma argitanii dhawaata maashinii piip godhuun onneen tiyyallee kiisiin tiyyallee hojjumaan piip jetti jechuudha alhamdulillah rabbil alamin bareeda ture kunoo waliigala $151 baafne jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin kafalleetiniin bahuuf deemna jechuudha kunoo gosaa jirraa gara mana keenya nuyi torbeen bitannaa torbetti yoo xiqqaate $80 haga $700 baafna jechuudha kanaaf haalli gabaa Ameerikaa haalli nu keessa jirru kana fakkaata maatii keenyaaf jechuudha maatii keenya kanaaf waan akkasii hagasii san baafna torbee yoo xiqqaate meeshaa har'a binne keessaa gariin ka yeroo dheeraallee itti fayyadamnu ni jira. Waan hagarumaa daawwattaniif galatoomaa isiniin jennaa gabaan keenya har'aa isa kana fakkaata chaanal keenya immoo like share subscribe gochuu hin dagatinaa hundi keessan galatoomaa isiniin jennaa assalaamu alaykum warahmatullahi